Niyana jini bainana shagoye hedine firabafna. Waitubro Kenya kunne gola adiye gola biserofa. Nanoye gola biserofa. Waitubro nadura dademe adiye arkante tokofa. Nanoye arkante tokofa. Walleen ciroo golaa jettu. Ciroo jiraachaa gaa'oo wallee ciroo golaa irraa dubbanne warri ciroo ganama karaa nutti fanii. Warri ciroo ganama karaa nutti famuudha. Saniifuu warra ciroo karaa surraa waan takka jennaa jenniin fagaa mee waan takka irraa jiru. Haqa nurraa qabdi ciroo. Haqa nurraa qabdi. Ciroo golaa yaa shokkutee lolaa wayyaan alamalle maqaa sabee sanirraa bulquudhaaf ciroo golaa kan akkasii keenye yaadannoo mucaalee lasuma keessa jirti. Imaltuu yeroodhaa tahaayaatii miti si wajjin waartuu bariitu ni galti ilmaa akka waliitti abbaa isaa ayyeefa baanaa beekatu. Imaltuu yeroodhaa jechuun keessummaa dhuftee nu bira buute tanuti bishaan qinneef tanuti bishaan beelaa hannineef. Tanuti biddeena kaninee fi bulchilee burganama maka. Tanutaree inni. Konkolaataa hortee deeggaruu deemtu jechuudha. Numa dabra barri kun numa dabra. Walii guurtee oduu daraa eegataatee hundi sirraa anaafis rabbii jira ayadaa beenu firraa. Guyyaa booleen na darbite dhimimmaan koo osoo yaa'u. Ifi xayyaara yaabbattee Awurooppaadhaan balali'u. Caayaa qabbanootu sadoo addunyaarraa badhaasa waaqayyoo hibaatoo handhuuraa. Gaaddisa kee gaarii hambaa taa'u jira. An aduu kee isaan jira if dadhabee garaa. Kan jirtan hordoftoota firaa miidiyaa kun firaa miidiyaadha akkuma isin beektan namoota gurguddoo fi jajjaboo ija hawaasaa kana dura yeroodhaaf badan iyyaafatee barbaadee bakka isaan jiran hundatti barbaadee argee isinitti duratti argama. Addas bu'uuruma saniin nama yeroodhaaf isin dura miliqe isin dura biyya keessan dura bade kan yeroo dheeraa dura aartii kana keessatti haalaan beektan. Artisti Shukkar Jamaal qabatee kan argamu. Duraan dursee mee eessatti dhalattanii eessatti guddattanii? Artisti Shukkar Jamaal warra eessaati? Ani dhaloonni kiyya naannoo magaalaa Kunnee Sororo bakka jedhamu bakka warshaa bishaan Sororo jiru sanii itti dhaladhee guddinni kiyya immoo magaalaa Kunnee keessatti qonnaan bulaa magaalaatti as galee abbaan kiyya. Achitti magaalaa san keessatti kanneen guddadhee achumarraa kanneen firiin aartii kunillee na keessa bulee karaa aartii kanallee kan dhufu dandeelleen achumarraa gaafa bara 1991 akka lakkoofsa irraa Awurooppaatti yeroo Abusoon Caffee Gadda'aa naannoo Kunnee kana Aadamaa Ruufaa naannoo Daawwee Qadiir Sa'iifaa Abdii Qopheeffaan Abdii Abiraayifaan naannoo kana nu bira turanii. Yeroo sana Abusoon Caffee Gadaa daawwachuudhaan hafadhiin na keessa bulee anillee guyyaa tokko akka isaanii kanatti falma afaan uummataa ta'uu akka isaanii kanatti gata qonuma jiran hawweetiin ture rabbiillee garuu waan san akkasuma naaf deemsa alhamdulillah rabbil aalamiin akkas naannoo Kunnee kanatti hin dhagadhaanis. Tole gaamee gara imala aartii keetitti dabala. Mee duraan dursee aartii akkatti dhufte imala qabsoo san keessa tirannaa isaanii ni galu akkatti muufamtee jirta. Mee wallee jalqaba baastee ni yaadatta? Mee naa odeessi wallee akkamii? Jalqabaa wallee egaa shaggoo yaadaatiin hin jalqabee. Niyana jini bainana shagoye hedine firababna. Niyana jini bainana shagoye hedine firababna. Waitubro Kenya kunne gola adiye gola biserofa. Nanoye gola biserofa. Waitubro nadura dademe adiye arkante tokofa. Nanoye arkante tokofa. Ararara
Wayduro wasinin gadema akiye karala lubaka nanoye karala lubaka pararara. Wayduro chufa karukaba akiye tetum bishalaga nanoye tetum bishalaga. Diana jini bainana shagoye hedine firabakna. Rabbi tagoru fi Ibrahim Haji Ali. Gaazexeessaan afaan Oromoodha. Sirba shaggooyyeen yaana jili beenaanaa kana kan jedhamu kana aadaa waan ta'eef isii fi haa barannu kan isa budattiin sii dhufa. Jara kana tokko tokkotti afaan kanaan hiikeeti uummata akka tokko tokko dhab bira jiru godhe maaliif aadaadhaan hin gooyti. Dubroo charcharmoo kan qabu addiyyee laaftoo biitee malee. Andoye lafto bite male Wajole ansi jalanako Adiye yona hidamale Ulato yona hidamale Aiduro gamo jichigade Adiye guchingangalate Andoye guchingangalate Aiduro guchinakatete Adiye osonangalate Andoye osonangalate Iyana jili bainana shagoye hedine firaba kunafani Hedduu naa galatoomi wallee akkuma jalqabdee dhuhaastani hayyeegaa hordoftoota kiyya hordofaa kan jirtan miidiyaa keessan Firaa miidiyaadha. Turtii nama jabaa wajjin taasisaa kan jirru ammas akkuma itti jira. Artisti Shukkal Jamaal nama isin yeroo dheeraa hunda dura beektanii keessattuu nuti ijoolleen baadiyyaa immoo aartii walleelee isaanii dhaggeeffachaati kan guddannee kan afaan barannee aadaa keenya safuudhaan akka guddannu kan nu godhan isaanii safuu waan jaamu odaa waan jaamu jaarsa akka isaanii yeroo isaaniitti nu guddise waan ta'eef. Egaa ammas gara sagantaa addaa nuti isin dabarsa. Adeeroo yeroo sanitti yeroo haalli afaan Oromoo dubbatu mijjuu sirriitti yeroo akkammaa kanatti tiraanspoorteeshiniin hin jirre kanamni maallaqas qal'aanumatti baankii irraa argatee maal jee socho'ee dijitaal ta'e kanatti haalli mijjuu irratti akkam ture egaa akka reefunaa jettetti Sumaayyoo Musaa Wafaa wajjinis namoota jajjabaa wajjin akka turtannaa fi waliin jirtanii akkamitti isiniif mijaa'e aartii kana hojjechuun garuu Dhugaadha firoo kiyya baga na gaaffattee yeroon sana ammoo yoo yaadadhu harta kun gammachuun na dhagaru garuu yeroo uummanni warra Abashaadhaa maallaqaaf sirban nuti yeroo sana maaliif nuuf afaan keenya qabeenya waan tureef maallaqaaf sirbaan ture. Namni immoo harkataaf konkolaataa bitachuudhaaf konkolaataa kan bitate immoo konkolaataa qaalii jijjiirachuudhaaf wallisaa turan. Nuti immoo afaan sabaa akkam banneef sabni kun qaanawee baru heegereessa akkam banneefi qabsoorra ture. Kana keessatti waan goonu dhabneef akkuma Doktorri Kabajaa Alii Birraadhaa gartee waa'ee barnootaa kana ammaas barnoota jala qabaatti nutillee anillee sirba kiyya keessatti falmataa roorroofaadhaan qaamee xiqqoofaadhaan deeggaramee na wajjin isaan kan barreessan isaan illee galanni rabbi haa kafalamuu fi bu'uura qaroomaa ifa walabummaa barnootuma qofaa ittiin dhaqaadhama. Paayiletiin saayintistii barsiisaaf doktora barnootaan ga'anii ogeessa baaseera. Ogummaa qarayyoon qaqqabdu gaaddiddu barnootaan to'atanii dachiifsamee jirtu. Garbaa fi galaanaan albuudaalee mattu qabeenya uumamaa boraafatan hedduu akka jalaan baddu. Maaliif kanoonni akkasitti walaloota naan qulqulleessinee keenya bilisummaas walabummaa sabaatis afaanis heegeree teenyaas barumsa kana keessatti kan mirkaneeffannu yoo baranne mi'aa gabrummaatii fi bushaa gabrummaatii fi mi'aa bilisummaa namni ittiin addaan baafatu yoo barate akka soogiddaa dhadhamee addaan baafata. Yoo barate namni haayyuu fudhe na abboola ja'a sandiddaaf Oromoon akka barattu goone namu kara barumsaa tokkotti falmataa roorroo yaa shamarran biyya tookaa barnootatti yaa dargaggoo biyya tookaa barnootatti eegaa fi doofummaan barnootaan batti ajabannu barree barsiisutti akkuma falmataa roorroo jetti nutiis gaa sanuma jalatti hunduuneet
namni kun yoo barate waa firraachi harkaa yoo barate waa dhagayaa yoo barate qalbiirra waa gadhiifmisaa jenneeti haa barannu wanni jennee kanaafi siruma keenya kaduraa san keessatti kan jiru kunillee harmatti asineet immaas eega haa barannu jenne boodaa'e namni barate immoo eega barate immoo wal baruudha qaba namni kun achuma keessatti wal baradhaa jenneen ammaas wal baradhaa dhaloonni amma nu Oromoo hundeen tokkuma Booranaa fi Bareedduma daree fi dirree ciroof galamso ijoolleen Adaamaa Amboo Finfinnee Kombolchaa qobboo wal keessa deema amantiif kutaan waliin qoodina naannummaadhaani wal iyyaafadha sabummaa qofaan oromummaan jenneeti akkasi walitti qindeessine roganuu keessa la roga keenya oromoo waliif firoomsaa turre kallattii amma nuti deemutti jiru kana uleedhaan kan nu qabsiistan irra kanatti asiin yoo gabana godhan alla yeseeta yoo gabana godhan yeseeta asiin deebiin hojjechaa turtanii dhugaa kun jechan qabu kanaachuu waan hin jedhamu qabu hayyuu wajjin namni ogaa jiru areeduma fi qaqqabatee ta'a maal jedhan hayyuutu waasaa waan deebiin suuraa naa galatume bu'uura qaroomaa ifaa walabummaa barnootuma qofaa ittiin dhaqanama bu'uura qaroomaa ifaa walabummaa barnootuma qofaa ittiin dhaqanama paayileetiif saayintistii barsiisaaf doktooraa barnoota ga'anii ogeessa baaseeraa ogummaa qarayyoon qaqqabdu gaddittu barnootaan to'atan dachiisa mi'ittu gaarii galaanaan albuudaalee mattu qabeenya uumamaa boraafaatan takka jalaan baddu jechuudha akkasitti taa'e. Hedduu naa galatoomi. Adeero waliigala albama meeqa baastan? Anan albama tokko ni fi wanti jechuudha. Albama tokko ni beeka. Shaggooyyeen yaana jiini beekan afaan mus albama kana tura. Tokkoffaa inni kan bara 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti habaya kun lakkoofsi lammaffaan ammaas barri kun numa dabra kan jiru. Numa dabra. Barri kun numa dabra. Walii gurtee oduu daraa eega taatee hundi sirraa. Anaafis rabbii jira ayadaa beenu firraa guyyaa booleen na darbite dhimimmaan koo osoo yaa'u ifi xayyaara yaabbatte awurooppaadhaan balali'u yeroo awurooppaa filatte addunyaadhaan na jijjiirte ileega yoo jaalatte tun horii rabbii guddaa taate. Garaan furtiin beeyne diinaa aroosumaa taruun ta'u rabbii xiyyarra kaayyadde tabba jiru hammaan ba'u numa dabaraa jedhe akkasii turoo keenya. Akkasii tun wallee ajaa'ibaati mas wallee jaalalaati illee haala yeroolee garagaraatti wajjin wal qabatti yeroo namni wal dhiisee wal biraa deemu godhate tun ammoo amma ciroo golaa fa'aa wajjin kaasita tokkorra jira. Asuma keessatti walleen jimmaa takkafaan firti. Walleen jimmaa ni jira. Caayaa qabbanootu asumarra jira. Caayaa qabbanootu sadoo addunyaarraa badhaasa waaqayyoo hibaatoo handhuuraa gaaddisa kee gaarii ambaa taa'u jira an aduu keessaan jira itti dadhabee garaa. Akka dhaba malee yaadaa wajjin jira waliin irraanfallee durii hangaarra imaltuu yeroodhaa tahaayaatii miti si wajjin waartuu bariitu ni galte numaa akka waliitti abbaa isaa ayyeefa baanaa beekate imaltuu yeroodhaa jechuun keessummaa dhuftee nu bira buute tanuti bishaan qinneef tanuti bishaan beelaa kanneef tanuti biddeena kannee fi bulchilee burganama konkolaataa qortee itti galuu deemtu jechuudha tanaafi. Oromootaan imaltuu yeroodhaa tahaayaatii miti si wajjin waartuu bariitu ni galte numa akka waliitii wanti jenneef kanaaf egaa. Warra yoo sanutti gadaanee biyya bulchuu jiraafi. Wal gorgofachuuf. Wal gorgofachuuf. Haa nuti immoo as hojjetu irraa. Wanjari sana ammallee stiil isin wajjin biyya bulchuu jiran. Ammallee jechuudha. Gaafas biyya bulchaa jiran ammallee
isinii wajjin asii yeroo sana immoo moggatti isin dhiibaati. Taa'aa isaa moggatti isin dhiibina foon keenyaatiin fira kan keenya agarsiini. Imaltuun irra gubbata naannoo waasii holtuun ni batti moggan. Ifii kun gana mujala gubu geessii dhaabni lafaan rooba. Achuma irrattummaas gabbuun hadiisa gaggabaabaan himnee. Tuta waaraa idasa. Hadiisa gaggabaabaadhaan himneef ammaas. Achi keessa yoo galuufi baate jenneeti obboleessa koo yaa ilma ayya gudeeda abboo duskannoo ayaa wallee tan sagalee na aduus malee taate irkoo dagalee jireenya kiyya hammaallee tolus ana sii wayya nutulmaan abboo damee lamuma harkaa wal jibbuun duuba maaluma ibiddaaf citaa walitti taane hambaaf gammachuu kuma wal gumnee bu'aa maal finne obboleessa koo yaa ilma ayyaa gudeeda abbaa duskannoo ayaa dagalee jireenya kiyya ammaadde tolus ana sii wayya ana sii wayya nutulmaan abboo damee lamuma harkaa wal jibbuun duuba maaluma ibiddaaf citaa walitti taane abbaaf gammachuu kunoo wal gumne waa maal finne. Baay'ee waan ajaa'iba namatti ta'u walleeleen isaanii waan akka raagaa of keessaa qabdi. Wantoota isaan gaafas jaan guyyaa guyyaan itti dhufutti jirra. Aboota jara kana boodanuutu miila keenya jala bulchuu ta'aadhi. Jara kana wajjin miidhinaanis gaafas dubbatan deemnee itti dhufne. Keessummaa qofa sun jara kun booda kaadima keenya jara sun amma jara isaan amma isin akka jettanii sun warri baarsan sun booda kaadima keenya akka ta'uuf ta'an. Hamaa hoosanii hamba jala hambifanne. Baadee fi hambiti biyya qabdi. Hambiti firachii qabdi. Nuti foon tokko. Nuti qoomoo takka ilmaan ayyooti ilmaan abbooti wal ganuun taanu wal boocisuun taanu tanaafi wal boochisuu wal ganuun akkan dhufneefi hamba jala hedduu jalan fagaatinaa jalan diininaa wajjin hojjettanillee saba keessaniif kaayyoo sabaa irraanfatinaa jennee akkasumatti hoggansi kan gurguddaanis kaayyoo sabaa san akka silaa alagaan duratti xiyyeeffattee Finfinnee kana keessatti hedduu islaamni nafnuuti. Guyyaa paarlamaa wajjin oolaniiti waan paarlamaa wajjin oolan san galgala har'a artistoota xiyyeeffannee jirra dafaa miila fuudhaan nuti keessaa godhan harka filaa gara jalaa yaada. Garuma keenya achitti wajjooleeti wal fiisinii magalee akkatti toltee yaadu. Isaan nu gargaaraa ture nuti hedduu warra caffeedhaa sadiif hedduu kabajaa guddoo qabnaa fi kun kan yeroo macaaftuu lama nuti ji'atti yeroo tokko garsiifna. Yeroo tokko macaaftuu lama garsiifna zarii wagaajoo faana bira mataa garaa kana jiranii qabsaa'ota sabaatii. Yusuf gammachuu faadha. Ce'uun gidiraatti raayyaallee miseensa keenya ture. Awusoo keenya beeksisaa isaa ture. Nagaasoo karaa amantaa deebiini. Awwalumaan wajjin jechuudha. Ismaayyoo fa'aa wajjin. Yeroo san keessatti uffata kan nuyi toora caffeedhaati. Waggaa nu balaaleffatu uummataa wajjin. Achi nu balaaleffachaa ooletti waan balaaleffate san gabbahee har'a waan akkanaa jenne dafaa karaarraa maqaa jeetii information nuufan uffata isaanii nuufiti maallaqa nuti hoteela irraa nyaatan nyaanne isaan nurraa kafal akkasitti kan nutis isaan gorfachaadhaa hamtu isaanii fedhu hamaa keenyaas hin fedhan isaanis akkasii wajjin dabarsine jara kana tanaafi imaltuu yeroodhaa tahaayaatii miti si wajjin waartuu bariitu ni galtiin maakwaaleetti caayaa qabbanooytu sagoo addunyaarraa. Badhaasa Waaqayyoo baatoo handhuura gaaddisa kee gaarii hambaa ta'u jira aduu keessaan jira akka dhabaa malee yaada wajjin jira waliin irraanfanne durii hangaara imaltu yeroodhaa taa'aatii miti. Si wajjin waartuu bareetu ni galtee numa akka wadeetee. Akkas jenneeti egaa hamaa keenyaa fi gowwaa keenya jala dhorkachaadha.
gaarii keenya goone har'aan tanamuno dhiiratti gaafa eegaa tokko jaldeessi gaafa rakkoodha dhiira horreeti gaafa bal'oodha dhiira horreeti gaafa rakkoodha dhiira horree jedhaa lamma nutis gaafa rakkoo san lafa dhiira horreeti gaafa bal'oodha kanarraa dhiira itti horree dhiira horree har'aan tana ga'a. Bakka jiru raga nudur kansan keessa aranuutu jira kanaaf Daafet suudhanii buna durii kuma gallachi tarra. Abadan wallahi yoo masaraa mootummaa jantaan aduun nuti yoo osoo isuma diineen bituu silkii akka tol qabatte sitti dhahamu. Dhingaddu yeroo kun osoo nuti mootummaa jiraamaaf nama dhufin eegal nuti gaamma isin seena san nu caalaa beekan nuti immoo eegatti barre kana. waggaa torba akkas dura yoo masaraa kan dura gizee baatu silkii kee keessaa fudhatte sitti dhukaafama. Har'a garuu keessa olii gad deemtetti akka beekatti suuraatti kaafii hawwatiilee garaagaraa ilaaltee itti kan galtu. Kun hundi ija siyaasaatti ilaaluutti hin jiru waan kana. Ija namummaati, ija uummatummaati fi ija immoo nama waan kanatti wareega kafaleetiin ilaalu jira. Galatni namni namni xiqqoon galatoonfatiin guddoo galatoonfatu. Akkana yoonii fi ajjii keessatti illee galatoonfatu. Galatoonfatu waan kiyya beekuudha qaba namni. Beekuudha qaba. Qabsoo kiyya beeku qaba. Keenya akkana. Hunda sila uummannis ni murteessaa hundi uummanni nagara. Tole egaa adeeroo kiyya sa'aatiin teessanis qaarii waan ta'eef sirraan gaggabaabsaa deema. Walleen ciroo golaa jettu. Ciroo jiraachaa gaa yoo wallee ciroo golaa irraa dubbanne warri ciroo ganama karaa nutti fani. Warri ciroo ganama karaa nutti famuudha. Saniifuu warra ciroo karaa surraa waan takka jennee ni dhufa mee waan takka irraa jiru. Haqa nurraa qabdi ciroo. Haqa nurraa qabdi. Ciroon tun qabsoomisiidha. Yeroo san keessatti yeroo nuti islaama qabsoo sabaarra jiru san maqaan ciroo kun irraa mulqameeti. Asabi Tafarii kanaan beekamti. Asabi Tafarii kun harguugeen hidda tokko irra saareeti. Bakka warri qonnaan bulaan keenya kabaadiyyaa kan dur ciroo beeku kun hundi ciroo wallaalee asabee diimtaa waliin jedha. Asabee san nuti raabbisuudhaaf ciroo golaa san ammas as keessatti seenaadha qabdi. Muceefaa jira. Yaayyaa ani sireefaa jira warra gaafa miliqasiin gaddeemu gordoddirra kanneessa duure. Karaa itti cufee eegas dhaqanii muceefaa fidanii as keessa kun karaa ciroo golaa kan as gallaa as gad jira. Dhaabbatatti awwaalanii yeroo walda gabreen silaa asii gad awwaalee mucee ajeessuudhaa deemu wayii sitti dhaamee naggachii sabni xiyya kun uummanni xiyya kan bulchaa jire kun ummata waliin galle tokko ummata wal jala yaane tokko ummata waan harkatirra wal fixu tokko isin warri waa dhoofachuu beeku warri ma'anaa diinagdee beeku wayii siidhaama dahabaan awwaalee ziqaan dachii haayame naggachii jee walda gabree kagaraaraan afneetti gajjee ammoo kaayyoo muceedhaa dahaba kan nuuf osoo hin ta'in gurra irraa muruudhaaf. Ittiin itti gajjannaan silaa gulaman du'an awwaalame jee gurra walda gabree irraa fuudhee ni nyaatee samboo degaa ni ajjeesan mucee walda gabreen duraan gurra fayyaa dhufe sangaa ututtuu mataan maratee. Ututtuudhaan wajjin beekamee abbaa inni deemu gaa Oromoon icciti sana agartee yoo karaa dhaabatee dubbattee waan hin dhiifneefi walda gabreen amaaraa kamataa gututtuudha amaaraan gooftaa jenne kunoo shakaraa talubbuudha janiiti ittiin ooyiruu haramaa. Gurra muceen irraa mure saniifi nutis yaadannoo mucee akka lafa hin bannee fi ciroo golaasan bakka muceen itti awwaalame hargadii kanaan akka muti shaggooyyee akka talkini guyyaatti shaggooyyee mamarra idaa isin waan bira keessatti awwaalame. Achi keessa dhaammanne nutis achi keessa yoo dhaammanne noo gobanaa gaaf tokko sammuu noo maaliif kana bira mataa godhuufi manzuumaa maaliif mawatti sirraa waliin makta jennaani wanni waliin makeef akkuma gartee gandi dhaggeeffatanitti manzuumaa silaa addisaa sadaquu ooltu tanaafin manzuumaa keessatti oromummaa makee achitti akka itti dhageemu saniifin jee gaaf tokko noo gobanaadha. Namni karaa biyya manzuumaa Oromoo baaftaa naani achitti isa dhaggeeffataniif akkas jee akkasii kan nutis kana keessa akkatti dhimmisuufi keessan maknee ciroo golaa yaa shoktuutee lolaa wayyaa naalamallee ciroo golaa yaa shoktuutee lolaa wayyaa naalamallee
Foto firada gangara kae, Kuntu warana de do face. Wade mane waya turai, Kashte warra masgaba do face. Urji samita nala koi sato komai, Duru no de fade danyan du brasoma, Ciro gola ya shukute lola wayan alamale. Maka sabi sa ramul kodafi. Ciro gola tan kasi kenye yadin num chele la sumakay sa jirti. Aske sa wami ka Tiga samboda. Aku karte gafakan ade marulatan aje. Nanno dire datanatti mudararan je gaftok. Hayani. Dadarino mila salita nun janje. Kejani. Kana gamma tan hayyon roborrakum ya adama kan nuraku daddabdina janji saratin ka kalama fi daftar na bitajeli halaf amala fi bifatetirra jal dugatin naqabe sirra sijalle jechuudhaan bahu heerarra magaala shaggee boontuu borraajee barreesse samboota dadariiroon bilisirra luraafteeti boonaa borraasee boontuu borraa gortu janje amma gisee hareera dheeraa makiinaa fe'amtullee borraadha ammas tajaajillee birbirteeti zana yaadannoo teessan walitti ni beekta waatee bakka carcartanallee yaada maaruun bara waan dubbatee ture maaluma asii Abdallaa Ulaa kun Yusuf Ulaa kun nama jabu jirani gaangistora diridhaat jollettu kana meeme waan kanatti naa deeme kana je jolle san gaangistaroota je warra gartee irreeta dhabuun guddatu jechuudha Oromoon bulu kana jolle Ulaa qonneetti jalachuutu jolle karaa jarjarii kana je kana gaaf tokko maanta gaa sirba kana maan sirba naannoo cattara kana wal agarree je kana maanta noggaadhaan dhufu aada maaruun kana ni wal garsiisan jedhamne dhufeetuma jaarka guddaa akka sibiila tokko kan narra kaayee deemu ulfaata jarkisa narra kaayee aada maaruun si naan jeeje xiyyaa naan jeenge tarattoor jee hootu yeroo jiqamaanaa naan jeeje amma sodaadheetiin haa jee dura na beetee naan jeeje hin beene xiyyaa jeenge ana Yusuf Ulaa qonnee kajalle gaangistar kate mo Yusuf kardir nama hunda sama jasun da nama bojani beekama nama hunda beekaje refadde tuman haje yala demeje mala sana geese je masam boda wan fadum da nabite la kan nabite jiban arawa cari jara mala maisani la rana anjeje haga madurati over rayata bonde over rayata lal yol bunin galajet char balla buin anje arra char jo asfi kidi arra char balla amma ga samboda bojura askate jibilla baase la bakana khate Allah adira bira la khate achita ka ma jamarta adira wada bi ka wadde ani ma ci mu na dufte yaade amma kharma ya rabbi ri gurban rawa khar gaddi so mi ya rabbi barkana folin je jenna hangarwat bakana ando sun manisa sun nanno qaira dati Allah tin takarufte mukhar ko batte mukharra khate la hobbute la fe we frate mukhar de tege hagas rabbi wa na fidetin way sidda madda Allah tinagori dab sakiyas food samir rambarare galam sofi habro ciro gubba mari salaman najim bare tu carcari barna jetin arkadde njenje hobe di se bata charfe mimal arkadde nanje ma hunu ya khija khara arkadde menji nanje way sidda madda Allah tinagori Nam sakiyas food samir rambarare galam sofi habro ciro gubba mari salaman najim baredu carcari injeje sibase nanje akkasi gafaro inuma walena ada maruntun akkuma waan ati baaste dibeta namni wal jala guddane kun sheekay kana sokin ti qorana gara sawana jarus taw gafan artif qorman dabrulle asirbaadum kalan dabre me walluma ga hono tanuma bin sinjano mo masgestar geene me walli tan ti qotina fu bilalama samirra barata amna tol tabalini sa somani bekiga ya suma khaysa jira duga da gafan dura arti daf durgummi arti jirdiro khanarati akan falmata ro ali mamadina padan tore sirbadam kanin qoraberosa shagge akamgo hota ibareni dalo hota isadu bakamgo hota ibareni dalo hota
Yala biftu baate oye fakkaate biftiite teessote wallaalee oye qalbii na rakkaate wal barraana hime bakkaate dalaate Nkiyyaa dirreedha hawaa yoo barachuu feete yoo barachuu feete Nkiyyaa dirreedha hawaa yoo barachuu feete yoo barachuu feete Nkiyyaa sarargeedha yoo barachuu feete yoo barachuu feete Karamin karameeroo sanii Inumaa dhugaa dubbachuuf sadarkaa umriidhaan wal caalamaa jirran kanaaf yerooni ati sirba kananaaf jettu adeeroo Adam Haruun si keessatti arguu jira. Hundaafuu umriin adeeradhuun siin ja'a. Mee artistoota dinqisiifattu yeroo ijoollummaa kan keessirraa namni ati dinqisiifattu eenyu namni ati dinqisiifattu akkasitti fakkeenya raawwataa kan ta'e. Namoonni hedduu ijoollummaatti yaanis afaan illee itti hiikkadhe artistii Adam Haruun jechuudhaan jaaladha. Kadir Said uffata daaree boodee agabee ani lubbuu dhabe bira lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kooddoo dhabe muta qabeetu garaa laaffisee yarra boochisee Kadir Said hedduudhaan jaaladha. Kana malee mas gaafsanillee Adam wajjin ittiin qorame mas yisiin talaa shiitaa fanaannaa na baalame Oromoo iftaani wal harkannee gammaan na wajjini isiin talaa shiitaa fanaannaa na baalame Oromoo iftaani wal harkannee gammaan na wajjini Obla gariitti mannaa booyinsa kee na wayyaa yaada kee waan jiruugaa an halkanii fi guyyaa Yoomuu maasir kadame dawaa onnee fi yaa dawaa onnee. Albuma lama gurroo mataa keessaa hin qaba. Albuma gartee ni yaanaa jiini beenaa naajoo kan aldureen isaa haa barannu jiru. Kan tokkoffaa kiyya bara 1995 kan maxxanfamee abbaa gadaadhaatiin lammaffaan ciroo golaa kajaamu kana barri kun numa danda'u aldureen isaa asirratti dhimmaasi caa qabbanoo tuufaan karra jiran ka gaaddisni abaaboo isaan irra jiran jechuudha. Gaaddisa abaaboo caayaa sirna gadaa caayaa abboo dhaalee jalaan taa'oodha an jalaan taa'oodha. Bakka bu'aan abboo ana malee jiru mirga koofal machuun kabaarraa boru ulee abbaa gadaa ayaa isaa dhaalee bu'aarsoodhaan qabaa odaa jala galee gaaddisa walabaa faajii tolaa dadaa haleeliif odaa kona hundi achirra jiranii. Akkasitti albuma lama gurroo mataa keessaa qaba. Albuma sadaffaa immoo istuudiyoo hin qaba. Waan ittiin baafadhus dhabeetii yeroo sadis miimooriin tunis nu doorsifte akka garan wallaalchifte hojii mootummaallee tanuu hiyyummaan tunis faagaan baate bakka firraa Oromoon bakka ilmaan duraa dhumu jennee rakkoo teenya harkanii waajjira aadaa fi turizimii keessatti naqaataranii bakka achi gaachumaan hojjetaa mootummaa ta'e itti fufee sanumaan nama ilmaan jiraachifachuu irratti jira firoo keenya. Adeeroo kiyyaa kaayyoon kiyyaalleen inni guddaan namoonni yeroo sana kanatti afaan muuziqaa dura ta'anii harka duwwaa morman kun galata uummata diraamaa dhabanidha. Irra hedduu miidiyaan keenyallee waan nuti dalagaa. Wanni si barbaada ture illee kaayyoo doon kun waree fuullee gisee garra si argee adeeroo ganaa deetee waan nu jettuu fi jeetii si gaafadha. Anamma yoo hin deebiin waan jetti walitti haarra tulis la. Osoo ganaa deebee wilii deebee waa isin jiru aartii keessaa fi silaa jette baafutullee si baadhu sitti mufadhaan ture keessatti qoqqirne. Maal jennaan wallee tur dhageeffachaa guuttatte tanaatu maaliif wanni kanaatu itti dabalamne waan jiruuf
والله تقولي مفردات بريس راديو أنا دبر فري عفوا عن الله سادي وني دلست جرا اللي بعدي دلست جرا اللي بعدي ناقلة تومي أما تمو أمة بلادان وننجو حواسك يا وننجو أرتوني قدام كل نموني ججبان كن أصو واللستوتا بيبرات هاي يوهو أرتوتا مو أواش كان أوليتو تاتي أرى مكينان ببهاني جلن أبارتاما متى في سجرات كينيا مالي أكا كانت هلين إفقافت لا إفقافن كن هقونا كنا جو بوليتيكا كيسا هنجرو قام سياسة كمو كيسا هنجرو فراني بيتاني ولا با سجلي حواسا حرك سجلين كمنيتي أكيد إمو نمبافتو يو أرانو تكانت تيفني سينان نقافتا أمت تمو جرّكم به قدّات بساكن ترانكم أمت حقانو برا قبل واللسا شكر جمال مو نما يروري رادورا ألبموتا غرغرا حجتني ألبموتا أنا كيسي رغالي غرغرا نوف إفسا تران كان دينا نورا چون نورا إشا تراني نمني كن ديگرسا نورا بربادن ديگرسا خان خلتين اتنغوتنيف إسا دبسوف وري بربادن lakkoofsa bilbilaa kee isaa mataa isaa kun as jalatti isin maxxansiitu miti lakkoofsa bilbilaa isaa hana namni immoo karaa dhuunfaatiin harka lafa ilaatiin jaynoonni hayyoonni arjaaleen meeqaa jira dhokatee hawaa gargaaru fedhu yeroo waa gargaaru harkisaa kan mirgaa kun abbaan inni gargaarsuun akka hin beekne warri beeku hedduu jira warri barbaadu hedduu jira namoonni sanbatti barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa isaatii fi akkaawuntii isaa baankii daldalaa Itoophiyaa as jalatti isinii maxxansa kun lakkoofsis kana akkaawuntiin isaa kana as jalatti isinii maxxansa yooma asii gamana waa walitti funaannee fi wallee albama tokkichisan istiidootiin baasee yeroo nammaa yeroo yuutuubaati anammoo mataa kiyyaa yuutuuba mataa isaatiin banaa fi ammarraa gaafa nasii galee yeroo isaan xiqqishoo jibbiizii waan ta'aniif yeroo inni boqonnaa argatetti yuutuuba mataa isaa baneetiifiin albama san gaafa inni baasee dhufe yuutuuba namarrattis gadi lakkifnuun mooriin siraa hin jirtu kaasin hin jiru YouTube asirratti gaafa gadi lakkisu YouTube ni isaatu deebi'ee doolaara kafalaa fi biyaansi yoo xiqqaate rakkoolee garaagaraa ittiin irraa bareessuudhaaf ni taati. Namoonni dhuunfaadhaan gargaaruu barbaadan lakkoofsi bilbilaa isaatiif akkaawuntiin isaa kaas jira jiru kana gargaaraadha. Nama jabaadha. Artistii illee jechuun itti xiqqaata hangafoota jechuudha. Kanaafuu kana caalaa waan isin jiru angara kiyyaa hin qabu akkammoo nama kan namoota isaa qofa miti namoota kana hundi akka gargaartan kana duras yeroon Amayyaa Sin Jaafar Umar Shaamee Mammat Adam Iftuu Muhammad namoota kana Abdusalaam Haji namoota hayyuu kana Ahmad Ibroshee hunda gaafaan dhiyeessus ergaaleen kiyya kanuma ture arras ergaa kiyya wal fakkaataadha kanuma hayyuu mana na baastee bakka isaan seenan gola isaan seenan hunda na barbaachistes tana meediroo waan inji kanarratti yaada maalii qabda? Akkuma firoo kiyyammaatti dhaammattetti nuti isiniif isin nuuf lamni waliif kafana lamni waliif faaya wal fakkaatu wal bira fannisan jette Oromoon. Nutis wanni gaafa gartee uummanni silaa horiidhaaf yaa'u sabaaf yaaneef dibicha heegiree qabu gorannoo beekan jira. Oromoo heegiree qabdu waan gorannoo beekneefi eenyu qabnaa eenyu faan nu duuba jiraa waan beeknuufi gaafa san horiin barbaadini nuti ammallee boonni keenya jireenyi keenya uummata keenyaani isiniini nuti boonnuus boonyuus duunuus jiraannuus nuti kafanaa fi jiruun teenya uummata keenyaa fi isinii kanaafuu an asirratti yaadni kiyya waan nan barbaadu isinii wal harkoodhaa fi uummata kiyyaa wal gahuu qofa kanumattuun gammadanii hedduun gammadii har'aan tanaa firaa miidiyaa wajjin wal harkee gaafii fi deebisaa isaan na gaafatan waa'ee seenaa keessa wajjin dubbannee keessaafuu Iid Arafaadhaa sababseeffannee asirratti firootii wal agarree firaa miidiyaa wajjin gaafii fi deebi'aa goonee uummata Oromooti wal harkuun hedduun itti gammadee isiniif hin jira isinis naaf jirtanii hedduun isiniin boonaa isin tulluu tiyya malkaa kiyya daawwitii tiyya daawwitii sabaati nuti isin keessatti fagarraa nuti maakinaa keenya uummata Oromooti horiin keenya uummata Oromooti qabeenyi keenya uummata Oromooti waan biraa takka hin qabnu kanaaf tarmaaniin boonaan hanga jiruu kiyya. Tole egaa naa galatoomii adeeroo kiyya mee nuti ana firaa miidiyaa kanaaf maal naaf dhaamta
mi abbaan ilmoodhaaf dhaamsi abbaa ilmoof galaadha. Mi maal naaf dhaamta? Maal nuuf dhaamta? Waliin dhaamu waliin asin akkanatti laffaatii bu'aa hurkaa dadhabbina guddaa booda artistoota hedduu bira dawwaltee qonnaan bulaa hedduu bira daldalaa hedduu biratti dawwaltee kaameelaan deemtee bilbilaan deemtee naa walge'uudhaaf ansii walge'uudhaaf ammallee abdiin muratanii ati ijoolleedhaa qabsaawaa sabaati sabaaf qabsaa'u jirtaa yeroo miilaan deemtes yeroo konkolaataan deemtes yeroo hundaa'u dadhabbiin sitti hin dhageemini hanga jiran namni saba fiitiif jiraachuudha amma saba kiyyaaf qabsaa'u jirta saba fiitiif qabsaa'uudha jirta firoo kiyya hedduu si gammadiyanii ammallee umrii dheertuu fayyaa gaarii si haa kennu haasidaa fi histira bisi jalaa qabu akkamatti itti fufii ati nama guddatee bakka ga'u hedduu gaafa diibneef kan wal agarru waan gaarii irratti kan wal garru abdiin sirraa qabaa. Gufuun irraa simtu keenya nagaan naa jiraadhu jiyyee. Aamin naa galatoon ulfaadhu adeeroo hiyya. Tole egaa hordoftoota keenya turtii wallisaa hangafa buleessa wallisaa Shukkar Jamaal wajjin hanga ammaa taasisaa turte akka gammada turtanis fi yaada keessan ammoo komantii jalanuuf kaayaa akka turtanis shakkii takka illee hin qabnu. Torbaan sagantaa biraatii fi nama jabaa biraa akkanaatii wajjin hanga walitti deebinutti nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu iidaa rafaa iida gammachuu isin haa ta'u ayyaanni kan kuufaa kan milkii kan gabbinaa kan badhaadhinaa barri bara Oromoo isin hunda haa nuuf haa ta'u. Nuuf jabaadhaa ulfaadhaa akkasitti.